Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota GMN nageenyi keenya waara bakka jirtan cufaatti isinaa ga'u jecha qophii ardaa iyyaafannoo tokko jennee jalqabnee jirra. Egaa qophiin ardaa iyyaafannoo dhimmoota garaagaraatirraa keessumattuu dhimmoota aadaa fi eenyummaatiin wal qabatanirraa iyyaafachuudhaan kan isin hin geenyu ta'a. Qophiin ardaa iyyaafannoo egaa gola Oromiyaa hunda seenuudhaan waan Oromoo iyyaafatee kan isin hin ga'u ta'a. Qophiin kun yeroo hundumaa guyyaa fi yeroo isaa eeguudhaan karaa foddaa Prime Televizyinii kan isin bira ga'u ta'a. Qophicha kana qopheessu yeroo hundumaa kan isin waliin turtii godhu ani Rabbirraa Leenjisaati. Egaa qophii ardaa iyyaafannoo keenya har'aatiin kaaba shaggaritti argama. Kaaba shaggarittis waa malee hin argamne. Kaaba shaggarittis wanti nuti argamneef ayyaantuu Oromoo tokko qe'ee isaanii iyyaafannee waan Oromootirraa isaan waliin turtii gochuuf. Egaa kaaba shaggarirraa immoo bulchiinsa magaalaa Shanootti argamna. Bulchiinsi magaalaa Shanoo itti waamamni ishee naannoo Oromiyaa kan taate yeroo dhiyoo naannoo Oromiyaa jalaa kan galte yoon jedhu sadarkaa itti waamamaa bulchiinsa magaalaatiin jechuu kooti. Kanaaf isaan waliin turtii kan goonu ta'a. Egaa keessummaan kiyya har'aa walal isin barsiisaa ayyaantuu Zawudee Nagaasaa walitti qabaa abbootii gadaa bulchiinsa magaalaa Shanootis. Egaa isaan waliin keessumayyuu akkuma jalqabarraa isinii kaase dhimmoota ayyaantummaatiin wal qabate waan bal'aa turtii dansaa isaan waliin kan goonu ta'a. Hanga dhumaatti nu duuka bu'aa jecha gama ogummaa kaameraatiin jaallee birraatu nu waliin jirti. Gama daayirektingiitiin immoo eebbisaa jiru nu waliin jira. Hanga dhumaatti nu waliin ta'a. Hayyee ulfaadhaa yeroo keessan irraa fudhattanii keessummaa keenya taatanii nus isin iyyaafannee mana keessanitti waan eegdaniif ulfaadhaa. Isinis nu galatooma dhuftanii bakka jirrutti guddaa guddaatti xiqqaa akka xiqqaatitti nu gaggaafattanii nu laaltanii walitti nu fiduun keessaniif galatooma isinis. Hayyee egaa turtiin waliin goonu keessumattuu isin akka aadaa Oromootitti kan Oromoon sirnaa fi aadaa duudhaa hedduudha qaba. Akka aadaa duudhaa fi eenyummaa Oromootitti isin ayyaantuu Oromooti. Sana malees akka bulchiinsa magaalaa Shanootitti walitti qabaa abbootii gadaati. Walitti qabaa abbootii gadaatiin gama sanaan boodarra kan itti dhufnu ta'a. Keessumattuu gama ayyaantummaatiin wal qabatee yeroo itti sirnoota darban keessatti waa'een ayyaantummaa Oromoo kun yeroo itti badaa fi dhiibamaa dhufe aadaa fi eenyummaan Oromoo kunillee itti makfamaa dhufee fi akka makfamuufis irratti hojjetamaa turee jira. Kanumaan wal qabatee isin immoo ayyaantummaadhaan magaalaa kana keessatti waan Oromoon kaleessa qabu waan kaleessa akaakileef abaabileen Oromoo abboonni keenya isiniin gahan isin immoo nuun gahaa jirtan kana ciccitanii asin ga'uun keessan chaalenjii fi bu'aa bayii hedduu keessaa akka dabartan iyyaafannee har'a gama keessan imalle. Mee dhaggeeffattoota keenya wal baraati bu'aa bayii keessa dabartanii har'a keessan immoo wal duraa duubannuu kaastu. Sirriidha. Oromoon yeroo duraanii baay'ee cunqurfamaa ture. Ayyaantunis baay'ee cunqursamaa turte. Galmi isaanii ka diigamee jaarsa lama ta'ee migira keessa hoo taa'e reebamee qabamee haga hidhamutti ga'ee lafuma isaati irratti qabeenyuma isaati irratti horee isaati irratti reebamaa tumamaa hidhamaa ajjeefamaa bakka kana ga'e jechuudha Oromoon. Kanaaf ayyaantuu jechuun ayyaantuun abbaa muudati. Ayyaantuun abbaa muudati ayyaantuuf abbaan gadaa tokko jechuudha. Isaan hariiroon isaanii tokko jechuudha. Ayyaantuu jechuun abbaa muudaa jechuudha. Ayyaantuu abbaa muudaa kanaan immoo gizee sanitti sa'aatii sanitti qaalicha huqaabii qaalichaa jedhaniin isaan maqaa balleessuuf jechuudha. Huqaabii qaalichaa jedhaniin yoo isaan malkaa ba'anii malkaa irreeffachuu yoo deeman isaan immoo malkaa xamanan jedhaniin malkaa san harkaa balleessuuf duudhaa isaa san harkaa balleessuuf yoo isaan tulluu ba'an tulluu xamanan jedhaniin duudhaa inni qabatee duudhaa keenya kan duraanii san kaafachaa deemnu kana harkaa kuffisanii harkatti laaffisanii bulchiinsa ofii guddifachuuf bulchiinsa ofii babal'ifachuuf jecha harkatti cabsaa dhufan Oromoo jechuudha. Harkatti cabsaa dhufanii akkanumatti odoo cunqursamuu osuma reebamuu osuma du'uu bakka kana ga'e jechuudha. Waggaa 150 lakkoofsisee jira. Erga gadaan teenya nu deebitee gadaan keenya kun immoo itinu
erga nuu deebi'e immoo ayyaantuun bakka ayyaantutitti abbaan gadaa akka abbaa gadaatitti duudhaa teenya ka of duuba nurraa deebite tana kan nurraa dhokatte tana gadaan hin baddu hin dhokatti malee hin baddu gadaan hin dhokatti malee gadaa dhokatte tana ammas ka gandaa gandatti ka aana aanatti ayyaantuunis bakka jirutti abbootiin gadaatis akka jirutti duudhaa teenya tana akka deebitu isin gaafanna jechuudha. Ayyaantu jechuun abbaa muudate. Abbaa muudatii ayyaantuu fi abbaan gadaa wajjin hojjetan. Yeroo beelli tokko bu'e, yeroo lolli tokko ka'e, ayyaantuudha lola san ka qabbaneessu. Nyaachiseet, obaaseet, duudhaa yookiin gadaa isaa sirna gadaa isaa itti meet akkasitti ummata loltuu keenya kana deebisa. Ka mootummaatis haa ta'u, ka oromootis haa ta'u haala kanaan deebisa. Ayyaantuu jechuun gaa abbaa muudate ka jarri maal jettiin maleekaa moo maal jettiin akkasi. Ayyaantuu jechuun ergamaadha. Ergamaa jechuudha. Ergamaadha. Ergamaan kun immoo itinu ergamaa nu keessatti ergee waaqayyoon ergamaa kanaan tikfamaa jedhe. Ergamaan kun immoo namoota isa yaala jirutti hin tiksa. Baasaanii eega, galasaanii eega. Abbaan gadaatis gaafa gadooma walirraa fudhatan ayyaantuudha ka eebbisu. Ayyaantuudha. Ayyaantuudha sirna isaanii ka addaan ka bahe keessaa baasee ka seessisu ayyaantuudha. Ayyaantuu jechuun gaa gahee guddaa achi keessatti taphata jechuudha. Gahee guddaa taphata. Kana jechuudha. Mee ayyaantummaan keessumayyuu namnumti hundi ayyaantummaa hin qabaatu Oromoo keessaa warri ayyaantummaa qaban hamma muraasa. Ayyaantummaan kun namoota akkamiitirra kan inni bu'u? Akkamittiin immoo daddarbaa? Akka gosaatitti darbamoo akka dhiigatitti daddarbamoo daddabarsi ayyaantummaa kun akka? Ayyaantuu jechuun ayyaantuun kun iddoo lamatti qoodama. Tokko ayyaantuu gurguddaadha. Tokko ayyaantuu xixiqqaa jedhamanii adda ba'an. Ayyaantuu gurguddaan kun ayyaantuu gadaadhaafis hojjetee sabaafis hojjetee haala jiruuf jireenya isaatiifis hojjetu jechuudha. Wanni tokko yoo uumame malkaa faloo malkaa faloo biyyaa seera itti lallabuu qaba. Oromoon gadaan Oromoo seera qabdi, tumaa qabdi, ka tumattee jirtu jira. Ayyaantuun dhugaa eega. Abbaan gadaa sirna eega. Sirna hin baasaa, gadooma hin baasaa, ayyaantuun dhugaa eega. Dhugaa irratti eega. Ayyaantuun gaa guddaaf xiqqaa qaba isiniin jedhe. Ayyaantuu guddaan kun warra faloos kennuu danda'u, warra hiikoos kennuu danda'u, warra sirna kana keessatti immoo gahee guddaa taphachuus danda'u. Ayyaantuu xixiqqaan kun immoo warruma galma dhaabbateetuma achuma keessatti firdii adda addaa kennaa galma dhaabbateetuma waanuma ta'e achi keessatti hojjeta malee gadoomaaf waan hojjetu hin qabu. Inni ayyaantuu xixiqqaa jedhama. Ayyaantuu xixiqqaadha. Ayyaantuu guddaan immoo itinu gadoomaafis hin hojjeta. Gadaa biras hin dhaabbata. Sirna gadaa waliinis wal qabatanii deeman jechuudha isaa. Akkana ayyaantuu jechuun bakka lamatti qooda. Mee ayyaantummaa keessatti sirni dalaga jedhamullee ni jira. Ayyaantuuwwan lamaan kana keessa sirni dalagaa kun kan raawwatamu ayyaantuu xixiqqaadha moo ayyaantuu gurguddaa biratti? Dalagaan kam? Dalagaa walii kam? Dalagaan amma fakkeenyaa fi ayyaantonni dalagni ni jira kan dalagamu. Dalaga kana keessatti iddoowwan Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti iddoon itti kaafamu ni jira. Kana keessa immoo dalaga wanti jedhamu kun yeroo itti arrabsoodhaan illee kaafamu ni jira warra kan biratti. Oromoon akkasiidha jedhamee karaa dalagaa kanaatiin jechuudha. Mee kana isin akkamitti beektu, akkamitti ibsitu? Sirriidha. Dalagaa jechuun yeroo durii harkatti cabsaa tura sheexana jedhanii sheexana jedhanii harkatti cabsaa turanii sheexanatti akkana godhachaa turanii ayyaantuun gaa ji'aan taa'a. Ji'aan kataa'u jira,
bulii 15 kataa'u jira galma isaa sanitti xolotii godha. Xolotii godha. Xolotiin inni godhu kuni ofiifin godha, biyyaafin godha, lammiifin godha. Akkasitti taa'a. Inni kun hin taa'a. Dalagaa kana keessatti immoo jeekara jedhanii ayyaama hundi jira. Jeekara san gizee yaaman ka ayyaana qabu kun hin dalagaa ka dalagsiisu sun immoo itiinuu gizee san waqtii inni dalagsiisu sanitti sheexana takkana godha warri jedhanii sin jiran jechuudha. Kun sheexana jedhanii garuu inni sheexanaa muti maliktii jedhamu sani. Maliktii jedhama afaan Gi'iizitiin jarri maliktii jettu san inni jechuudha. Akkasi saniif namni kun Waaqayyo dura gizee uumu waa shan uume. Waa shan uume samiidhaa, lafaa, bishaanii, urjiidhaa, biiftuudha. Kana uume jechuudha. Waaqayyoon kun yayyaba isaa keessatti. Erga kana uume kanneen keessatti immoo nama uume. Lama ta'aa kufaa, sadi ta'aa ka'aa jedhe. Akkasitti bakka kana geenye jechuudha. Sirni gadaa haalli ayyaantummaa haala akkanaati. Haalli immoo jarri nu harkatti cabsaa dhufani. Duudhaa keenya nu harkatti cabsaa dhufani. Sirna keenya nu harkatti cabsaa dhufani. Sirna gadaa keenya kana nu harkatti dadhabsaatiin dhufan jechuudha. Nu harkatti dadhabsiisaa dhufan jechuudha. Haa ta'uuti immoo dhugaan bakka ofii hanqattu hin qallattii malee turtee nu deebite jechuudha. Ammas immoo itiinuu ayyaantunis abbootiin gadaatis iddoowwan keenya iddoon jila itti godhatantu jira. Iddoowwan jila itti godhatan kuni ka deebi'ee jira, ka hin deebi'in jira. Malkaa amma nu deebite malkaa irreeffanni malkaatti amanan jedhan. Oromoon malkaatti bahee wanni waaqa kadhatuuf yaa Waaqayyo kaati bishaan kana uumte kaas malkaa kana gootee bishaan kana uumte ati nuunaa jedhan malkaan kadhatan waaqa kadhatan. Tulluutti bahee tulluu ka kadhatuufis gaaddisa tulluun gaaddisa. Tulluu kana gaaddisa ka goote yaa Waaqayyo nu dhaga'i jedhanii kadhatan. Kun aadaadha lachuu aadaadha. Aadaadha malee amantiismooti. Tulluun nana nu dhaga'i jedhan. Odaas ka jala taa'anii seera tumatu. Gaaddisa ka as goote yaa Waaqayyo bakka biraa aduu baaftee bakka kana ka gaaddisa goote nu dhaga'i jedhaniituma achi jala taa'anii kadhatan malee mukatti sin amanu mukni muka waan ta'eef tulluutti sin amanu Oromoon tulluunis tulluu waan ta'eef malkaatti sin amanan malkaanis malkaa waan ta'eef kanaaf gaa sirna keenya kana nu harkatti cabsuudhaaf isaan immoo itiinuu malkaatti amanuu tulluutti amanuu jedhanii Oromoo keenya kuni baay'ee cunqursamaa yayyaba hedduu keessa darbee bakka kana ga'e jechuudha. Ittis du'eet, ittis cabeet, ittis rarraafamee fannifamee harka harkaa fi haga harma muran goo calii calanqoo ka jedhan yeroo calii calanqoo ka jedhan nama 90 mana tokko keessatti galchanii ka guban jechuudha. Mana tokko keessatti maaliif gubate gaa gidee sanitti Oromoon waa hundaa kenneet gadaa kennuu dide. Gadaa kennuu dide. Gadaa kennuu dinnaan Oromoo kana salphisuuf, Oromoo kana xiqqeessuuf, sanyii Oromoo kana balleessuuf mana tokkotti ol galchanii guban jechuudha. Gizee calii calanqoo ka jedhamu sun akkasi. Oromoon baay'ee gadaan isaa gadaa hoo jedhan xiqqaadha. Oromoon gadaa hedduu qaba. Gadaa hedduu keessa darbee bakka kana ga'e. Gadaan isaa fakkeenyaaf kalaandarii amma jedhan kana Oromoon dur urjii lakkaa, biiftuu lakkaa, ji'a lakkaa addeessa kana yeroo zabana atara lakkaa'an jedhasan har'a jiini yoo baate atara isa fuudhee takka lafa kaa'a. Boruuf soo baate achi kaa'a. Gaafa siin lixxutti hin lakkaa'a jechuudha. Achuma naqa inni takka takkaan. Gaafa siin lixxe san guyyaa meeqatti akka lixxe atara san lakkaa'ee herreega ishii beeka jechuudha. Oromoon jechuudha. Beekumsa haganaa qaba jechuudha Oromoon. Achirraa fudhatanii gaa faranjoonni kalaandarii kana baasan immoo. Kalaandarii kana baasan. Kalaandarii baasan. Kanaaf urjii sun
urjiin sa'aatii sanitti ilaalamu suni urjii gaalessaa jedhama. Urjii gaalessaati. Urjiin gaalessaa kuni waggaa 76tti naannofti. Waggaa 76tti naannofti. Oromoon akkasitti bakka kana gahe. Oromoon dur madda walaabuuti. Gizee madda walaabuutii ka'u bakka lamatti wal qoode. Iddoo lamatti wal qoode. Bareentuu fi Boorana ta'eet bakka lamatti wal qoode. Bareentuu Boorana ta'e. Bareentuu Boorana ta'eet bareentuun gara bahaa galagale. Gara bahaa. Booranni immoo gara boroo gadi galagale. Gara boroo gadi galagalee bareentuun itti funbannaa fudhateet siikkommandoo qabatee karrayyuu qabatee bahe. Booranni immoo Tuulama fudhateet Macca fudhateet karrayyuu fudhatee bahe. Guji fudhatee bahe. Akkasitti sirna ofii kana jabeeffachuuf, gadaa ofii kana jabeeffachuuf, lafa ofii kana qabachuuf bakka lamatti bahee adda adda faffaca'ee damee dameedha faffaca'ee sirna ofii kana gadaa ofii kana babal'ifataa ture. Gaafa sirni isaa kun immoo harkatti xiqqaatee, harkatti cabee, harkatti laafe gara madda walaabuu gad deebi'e. Gara madda walaabuu gad deebi'eet hanqatee adda faca'e. Oromoon ammas hanqatee adda faca'eet hunduu bakkuma faffaca'eetti taa'an jechuudha. Tuulamnis karanumatti taa'ee, siikkomaandoonis karanumatti taa'ee, Tuulamni Finfinneen jedhan kun amma Addis Ababaan ka Tuulamaati. Lafa Tuulamaati. Tuulamni irratti reebamaa ture. Tuulamni qa'ee isaatirraa achirraa buqqa'e. Addis Ababaa jedhanii Finfinnee maqaa adda addaa itti moggaasan. Tuulamni achii buqqa'e. Qa'ee sun dur ka Tuulamaati. Tuulama achirraa qa'eerraa buqqisanii qa'eerraa buqqa'ee deemee ergasii galaantu qabate. Tuulamni waa sadii qaba inni. Ijoollee sadii qaba Tuulamni kun. Bachoo, Daaccii, Jiilli. Jiilli jechuun arusiidha. Warra arusiiti. Jiillicha jechuun warra arusiiti jechuudha. Kanaan qaba isaa sadeen kana Bachoo hangafa isaan keessaa. Bachoo hangafa akkasitti lafa ofiit irratti odoo falmanuu humnaa olitti taanan achii gallakkisanii gara faca'e Oromoon. Gara faca'ee ergasii galaantu qabate immoo. Galaan qabatee naannuma Finfinnee kana Zuuraa qabatee, Eekkaa fudhatee, Gullallee fudhatee, Daalettii fudhatee kanneen kana galaantu bulche. Galaantu qabate. Hayyuun galaan Yaayyaa. Hayyuun galaan Waaqee Yaayyaa jedhama. Waaqee Yaayyaa jedhama. Hayyuun isaanii gizee sanitti Waaqeen kun gaa Tulluu Daalettii irratti seera tumata. Tulluu Daalettii jedhan akka seenaan dubbatutti iddoo 4 kiiloo kana jechuudha. Gaara jijjiirsanii gad kuffisan malee gaara guddaadha jechuudha gizee sanitti. Daalettiin kun gaarri Daalettiin kun akkasi achi keessatti Finfinneen hora Finfinnee hora kiilolee ka isaan jedhanii hora kiilolee ka jedhan kana birraa gizee birraan bariitee irreessi gahu kana gaa ummanni akka amma tole kanaa muti dildilli tole kanaa muti laga gamaa gamanaa wal arra'u. Oromoon kun gamatti cite kun gamanatti cita. Gizee irreechaa san galata galfata. Irreechi malkaa ka galataati. Irreechi lama. Irreechi tokko ka Afraasaati. Ka Afraasaa kadhannaadha. Inni kadhannaadha. Kammoo itiinuu birraadhaa kun galata. Birraa bacaqii keessa na kana baafte. Dillalla keessa kana baafte. Cabbii keetirraa kana hambifte. Bacaqii keetirraa kana hambifte. Galata jedhee galata galfata. Malkaarratti bahee Oromoon dur galata galfata. Akkasi seenaan Oromoo. Egaa facaatii Oromootiin wal qabate keessumattuu akkuma Oromoon sirnoonni kaleessaa dhiibbaa irratti gochuudhaan facaase aadaan duudhaan eenyummaan Oromoo akkasuma keessumattuu immoo ayyaantummaa fi waan duudhaa ganamaa Oromoo maksuu irratti baay'ee xiyyeeffatan.
irreechumaan wal qabatee duudhaaliiwwan Oromoon qabu keessaa kan ittiin waaqa isaa kadhatuu fi galateeffatu irreecha. Kanaan wal qabatee irreechi yeroo gaggeeffamu sirnoota ittiin deemamuu fi sirnoota ittiin bu'amu qaba. Kana keessaa aadaa Oromoo keessatti caaccuun baatameet malkaan bu'ama. Caaccuun kun maaliif baatama? Eenyuun baatama? Maaliif immoo baatamee laga bu'a? Yeroo irreechaa kana, yeroo irreecha birraa kana caaccuu dubartii baata. Dubartii akkamtu baata? Dubartii dhala fixxee baata. Caaccuu. Caaccuu tikashaa irratti baatanii jalas uffata gabbataa uffatee uffata gabbataa jalaan uffattee dubartii suni caaccuu san tikashaa mirgaatirra buufattee hin dacha'u. Caaccuun rarra'ee deema. Ofirra gadi rarraaftee siiqqee qabattee akka aadaa shawaa kanatti ilimtuu jedhaniin, akka biyaaleetitti immoo qorii jedhaniin baarree qabatanii malkaa bu'an jechuudha. Malkaa bu'anii malkaa kana faarfachaa bu'an gizee bu'an kana jechuudha. Malkaa faarfachaa bu'anii abbootiin gadaatis haati siinqetis dubartoonni shamarranis qeerroon keenyas marsanii ayyaantuu kanas abbaa gadaa kanas bu'an jechuudha. Irreecha ofii irreecha sangaa malkaa kanatti gizee bu'an hin eebbifatan. Hin eebbifatan. Maal eebbifatan? Yaa malkaan nana, yaa Waaqayyo, malkaa tana ka uumte, ka tulluu uumte, nu dhagayi, nu dhagayi, duudhaan teenya nurraan kufin, ka kufte nu haa kaatu, ka rafte nu haa dammaqxu jedhee Oromoon kadhata. Malkaa sanitti bahee kadhata. Irreecha qabateet, habaaboo qabateet, irreechi kun saardoodha. Akka amma karumarraa haamanii deeman kanaa muti. Saardoo haammata. Saardoo sana haammateet irreecha malkaa bu'a. Saardoo sun maali? Hiika qabdi. Habaaboo sunis hiika qaba. Saardoo sun magartee lalistuu. Akka saardoo kanatti nu lalisiisi jechuudha. Saardoo sana haamee qabatee malkaa san qabuu saardoo tana ka lalisiiste corqaa gootee ka baafte nus akkatti nu dagaayisi nus akkatti nu guddisi jedhee saardoo sana haammata. Habaaboo sunis immoo akka habaaboo tanatti nu daraarsi akka habaaboo tanatti nu miidhaysi jedheet Oromoon saardoo fi habaaboo san bakka takkatti qabatee dhaqee irreeffata jechuudha. Irreecha saasan. Irreecha saasan irreeffata. Irreeffatee gara qayeetti galan jechuudha akkana. Mee kanumaan wal qabatee keessumattuu sirnaa fi duudhaa Oromoo keessatti waan bokkuu jedhamutu jira. Bokkuun kun kan baatamu eenyuuni? Keessumayyuu immoo bokkuun kun dhalootarraa dhalootatti daddarbaa akka deemu kan iddoo adda addaatti kaafamu. Bokkuun kun immoo namni hundi hin baatu jedhama. Mee waan bokkuu kana waan irraa beektan qabdu? Bokkuun inni bokkuu shani. Bokkuu shani. Bokkuu shanan kana keessaa ka dhiiran baatamu jira, ka dubartiin baatamu jira. Bokkuun bokkuu kallachaati, bokkuu dikaati, bokkuu bifaati, bokkuu horaa, bokkuu roobaa jedhameeti. Bokkuun kun shani. Bokkuu dikaa jechuun calleedha. Bokkuu dikaa jechuun calleedha. Callee sangaa dubartii kaata. Dhiirtiin kaatu. Calleedha bokkuu dikaa jechuun. Bokkuu roobaa jechuun ka waaqa bu'u jechuudha. Bokkuu roobaa jechuun ka waaqa bu'u jechuudha. Bokkuu horaa jechuun immoo hangafa Oromoo jechuudha. Hangafa. Hangafni bokkuu hora. Bokkuu horaati. Amma wanni macca jedhamee seerri gizee jallate macca deemanii tumataniif haala sirna adda addaa haala gadoomaa kana achitti wanni dhaqanii gugguuttataniif maaliif seete? Bokkuu waannan Oromoo macca jira. Bokkuun horaa kun macca jira jechuudha. Saniif achitti deemanii sirna ofii achitti jabeeffatanii gadaa ofii achitti jabeeffatanii yayyaba ofii achitti jabeeffatanii saniif achitti deemanii achi jabeeffatan jechuudha. Bokkuun horaa kun macca jira jechuudha. Kun Oromoodha. Haalli bokkuu kana. Bokkuun kun bokkuu abbaan gadaa asirratti godhatee deemus hin jira. Bokkuun sun dhiiran baatama jechuudha.
inni dhiiran baatama. Akkuma amma isin jedhe bokkuun dubartiin baatamu jira, bokkuun dhiiran baatamu jira jechuudha. Fakkeenyaaf callee dubartiidhaan baatamti, bokkuun kallachaa mootiinuu dhiiran baatama. Bokkuu kana namni argee baachuu hin danda'a? Nama akkamtu baata? Bokkuun gaa namni argee baachuu hin danda'u. Namni argee baachuu hin danda'u. Bokkuu kana horeen nama sanii namni bokkuu qabu horeen nama sanii hoo jiraate ijoolleen nama sanii hoo jiraate baatee deema. Isatu baata. Gizee malkaa bu'u jechuudha. Yoommoo ittiinuu seera guuttachuudha baatee deemu immoo baateen deemu abbaa sun hin baatu. Tikashaa bitatee deemataa. Tikashaa bitata. Tikashaa bitee bokkuu isaa san baachisee seera ofii deemee tumata. Caffee deema. Caffeetti seera isaa guyyaa 5 bulee 4 bulee 3 bulee waan tumatee seera halkan lallaba. Seerri guyyaan lallaba. Karafe biraa rafe. Karafe sittiin dammaqsan. Seera gizee lallaba. Seera sanin lallaba. Gizee fudhatee deemu kana gaa bokkuu ofii tikashaa bitateeti gosa ofii kaafatee bu'ee miire seera san guuttachuuf hoggaa bu'u jillicha seera kana kan lallabuuf. Jillicha jechuun arusiidha. Jillicha seera kana halkan tumatee hin bulaa erga tumatee bulee booda haga bubbulee kallacha ofii sanachi seera ofii erga guuttate waan qalatee waan bilatee achi ka'a gara biyya ofii. Hin ka'a achi ka'ee lukaan deemanii lukti tun yoo bulchite karaa bula. Yoon bulchine immoo ittiinuu hin gala. Laga hoo ga'e bishaan itti facaasa, tulluu hoo ga'e biyyee itti facaasa kallacha kana. Gizee deemu abbaan kallachaa sun jechuudha. Sun baachuu malee waan tokkoon tuqu. Inni gateetti bitame gaa harree duudatti waa fe'an jechuudha. Deemee hin galaa. Wayita galu kana kallacha san akkuma galeeniin manatti hin olin galu. Kallacha san wayita ciibsaa ga'e, caffee wayita ga'e, kallacha san tikashaa bitate san irraa fudhata abbaan. Kallacha san fudhatee taa'a. Caffee isaa san keessa diriirfatee taa'ee waan bilatee ka qalatee ka bilatee foollee dhiichisiisee seera achitti lallabatee seera achi waraabbatee dhufe san irraa dhangalaasa. Irraa dhangalaasa jechuun irraa uummatatti hima. Uummata gosa ofii sanitti irraa hima. Irraa himee caffee sanitti goromsa qalee foollee dhiichisiisee achuma bula. Biiftuu eeggatee raawwatee Oromoon gaa biiftuudha lakkaa gadaa ofii biiftuudhaan laallata. Biiftu sun odoo wayitasiin ol jettu kallacha ofii fudhatee ka'a gara mana isaa amma. Abbuumti kallachaa sun. Wayita deemu kana tumtuun ciibsatti ijaarratte. Wajjoo xiqqoos faaqiin dawootti ijaarratte. Seera kana gaa guuttatee dhufaa jira. Faaqii sanitti gizee bakka faaqii san ga'e kallacha kana baatee deema gaa faaqiin hin qaba. Hin dabartu dhugaa sirraa qaba jedhaan. Dhugaa eessan narraa qabda. Dhugaa kee lallabadhu sirraan cabsu sirraan dabsu sirraan bulchu. Dhugaa kee lallabadhu dhugaa kee sii kenneetan kallacha kiyya manatti hin galadha jedhaan. Dhugaan kiyya itillee faaqetan cinaacha haadha manaa keetii fi cinaacha kee irra ciibsetan achirraa ilma argattee intala argattee horeen kee babal'ate. Kanaafuu sirna sirraa qaba. Na bira hin dabartuu jedhaan. Sirni kee maayinni duudhaan kee maayinni jedhaan immoo ittiinuu abbaan kallachaa sun. Yookiin hoolaa kennaaf yookiin gaabii xuwwisa. Gaabii gabbataa. Xuwwisee bira darba. Yoo bira darbu kana immoo dawooga. Hoo inni dawooga immoo tumtuun hin qaba. Tumtuu yoo qaba dhugaa sirraa qaba jedhaan. Dhugaa maalii narraa qabda dhugaa kee lallabadhu. Narraa hin cabsitu narraa hin dabsitu lallabadhu jedhaan. Sirraa hin cabsu sirraa hin dabsu jedhaan. Dhugaa ganamaati jedhaan. Lallabadhu jedhaan. Albee kormaan qaltu siitumeetan albee dullachaan qaltu siitumeetan seera keessii guute
seerri kun odoo korman qalatiin odoo dullachan qalatiin osoo goromsan qalatiin osoo bilatteen qalatiin seerri kun seera siin guutu hir'uu ta'a seera kana immoo itiinu anatu albeesan tumee sii kenne anatu seera kana sii guute dhugaa sirraa qabaa dhugaatii yanaa kenni dabradhuun kallacha kee jedha isa soolaa kenneefi bira darba yookaan gaabii gabbataa xuunsee bira darba darbee dhaqee barrii ofiitirra hooga'u horii wasarraa bareedaa bilatee mirgaan bitaa dhiiga ofii bilatee kallacha saniin qabee oliin gala jechuudha. Kallacha ofii oliin galatee hin taa'a. Hin taa'a akkuma amma teenyu kanatti taa'a. Taa'ee raawwatee gabbu'ee diriirfata. Ammoo lafatti gadi bu'ee hin diriirfata. Taa'ee hin diriirfata. Gosti isaa sun immoo kallacha keenyan galtee kallacha keenya nu oofaltee ittiin teesse ittiin diriirfatte mee waa wixineewwan achi fidde irraa nu dhangalaase jedhaan gosti jechuudha. Waan achitti tumatee dhufe san irraa dhangalaase fi gimmaasha dhangalaase hunda dhangalaase gimmaasha dhangalaase gimmaasha hambifata gimmaasha san maaliifi ka fudhatu jira ka fudhannee jira ka amanu jira ka hin amanne jira sila saniitu gimmaasha irraa fudhatee gimmaasha dhangalaasee fi kallacha ofii bootaadhaan ga'a jechuudha. Haalli seerni kallachaa kana jechuudha. Mee gara gidduutti keessumattuu ayyaantuun akkuma nama kamiituu uummata waliin yookiin mana waliinii mana maatii keessatti waaqeffatu manatti waaqeffatu qaba. Keessumaa ayyaantuu Oromoo sadarkaa baadiyyaatti jiran yoo fakkeenya fudhanne akkuma keessan galma ijaarrataniit galma san keessatti waaqeffatama. Galma san kophee godhatameen seenamu. Dubartiin laguu qabdu seenamuu jedhama. Namni xuxuqqaa qabuun seenamuu jedhama. Yookaan seenullee ta'e axaarrii axaarratee seenaa jedha. Waan kun hagam dhugaadha hagam irraa qofa qabda. Sirriidha. Ayyaantuun galma qaba. Galmi qabu kun galma itti xolotii godhu san jechuudha. Galma kana hoo seenan qulqullaa'anii seenan nafa ofii qulqulleeffatee seena. Nafa ofii qulqulleeffatee seena. Ayyaantummaan kun gaa gosa hedduu jira. Gosa hedduudha. Ayyaana ka jedhamu kun gosa hedduudha. Maaram ka jedhamu jira. Bulloo garbii ka jedhamu jira. Shaanqoo mazzii ka jedhamu jira. Adalmootii ka jedhamu jira. Isaan hedduudha. Barahanyaa ka jedhamu jira. Hedduudha. Akkuma gaa isaan maqaan isaanii adda adda ta'e kanaani laguun isaanittis adda addaan jira. Laguun isaanittis. Warri laguu guddisu gaa warra maaram. Warri laguu guddisu. Warri maaram kun horii korman jaalatan. Ra'een jaalatan. Hindaaqqoon jaalatan. Buuphaan jaalatan. Warri maaram kun. Inni sun laguudha isaaniif. Talbaan jaalatan. Laguudha isaaniif. Namni talbaa san nyaate guyyaa 9 seena galma san. Buuphaa hoo nyaate. Hindaaqqoo hoo nyaate guyyaa 9 seena. Foon kormaa hoo nyaate guyyaa 3 seena. Akkana ra'ee hoo nyaate guyyaa 9 seena. Foon ra'eetis guyyaa 9 keessaa ba'a. Yookaan seena galma san caammaa isaa halaalatti baafatee seena galma san yoo xolotii seenu caammaa maaliif baafata hoo jetta sababni isaa caammaa sanii waan argeerra deemaa oola. Waan argeerra dhaabatee deemaa oola. Saniif caammaa san baafatee kophee lukasaa ka caammaa keessa oole san bichaa seenee xolotu. Waan xolotee waan wixinee achi keessatti hojjetatee ba'a jechuudha. Laguu qaba. Ayyaantuun baadiyyaatis ta'ee tagalma gurguddaa qabanis ta'ee laguu qaban isaan. Laguu qaban. Laguun fakkeenyaaf reeffa soo baate seenu yoo awwaales seenu midhaan warra reeffaa sanis soo nyaates seenu. Masfasii sunis saru hin jaalatu. Waan himu sanis hin himu. Ni jalaa dhoksa jechuudha. Akkas ka godhan ta'e jalaa dhoksa. Jalaa dhoksa. Saniif ayyaantuun akkasitti laguuwwan kana lagatte jechuudha. Laguu jechuun haala akkasiitiin itti deema. Mee ayyaantummaadhaan wal qabatee keessumattuu sirnoonni darban ayyaantummaa fi ayyaantuu balleessuudhaaf
hedduu irratti hojjechaa turan. Keessumattuu akkuma isin kaastan jaraa tokko walakkaadhaa ol. Keessumayyuu yeroo itti sirna kana aadaa uummata kanaa balleessuudhaaf tattaaffii godhanitti jarri kun warri waan kana balleessuudhaaf irratti xiyyeeffannaa godhan waa hubatanii waan galeefif. Mee jarri kun keessumayyuu xiyyeeffatanii aadaa amantii fi ayyaantummaa Oromoo balleessuudhaaf wanti isaan xiyyeeffannaa guddaa itti kennanii hanga galma isaanii diiguu fi ayyaantuu biyya keessaa qeesaatirraa galma isaatirraa ari'uutti gahan wanti guddaan maali jettanii yaaddu isin? Maal immoo hubattan? Sirriidha. Ayyaantuu dur sheexana gaggeessaa jedhanii haga galma isaa diigan ga'oo warra deemantu jiru. Galma isaa irraa diiganii galma qabaa galma sanbiraa ayyaantu siidaa jedhamee siidaa qaba. Siidas dhaabbatee siidaa jedhamee dhaabbatee qaba. Galma sanbichaa muti siidaa sanis jalaa diiganii iddoo itti jila godhatu siidassu. Siidaa ka jedhamu kun iddoo itti dhibaasuu godhatu. Iddoo itti fudda qabu jechuudha. Iddoowwan kanas jalaa diiganii sheexana asitti gabbara jedhanii sheexana gabbara namni nama maa gabbaran jedhanii fa'a harkatti cabsuudhaan ayyaantuu kana galma isaa jalaa diiganii ayyaantuu kana qayeedhaa ka ari'an ka lubbuudhaa baasan hin jira. Gizee sanitti sa'aatii sanitti hin jira. Reebamee qabeenya ofiitis dhabee galma ofiitis dhabee warra reebamee tataa'ee jira. Inni sirru kana ayyaantuu. Keessumayyuu ayyaantuun ni dhibaafata ni bilatallee. Dhibaayyuun keessumattuu malkaatti bu'uudhaan dhibaayyuu dhibaafatu jira. Dhibaayyuun dhibaafatamu kun gosa baay'eedha. Daddarba waan jedhamutu jira. Ni daddarbata Oromoon. Keessumayyuu waan guuturraa ni dhibaafata. Waan kun yeroo isaan itti seexana gabbaruuf kana godhu, seexana gabbaruuf mataa irraa qicuu, seexana gabbaruuf lagatti dhaqanii dhibaafatu, seexana gabbaruuf dhiiga bilatu faa yeroo isaan jedhanii waan Oromoo kana balleessuudhaaf waan aadaa Oromoo ganamaa kana yakkuudhaaf maqa balleessuudhaaf godhan argaa tura. Keessumattuu har'allee darbee iddoo tokkotti ni mul'ata. Mee isin Oromoon maaliif dhibaafata? Oromoon maaliif bilata? Keessumattuu akka ayyaantutitti. Akka ayyaantutitti Oromoon ayyaantuun akka ayyaantutitti wanni bilatu wanni dhibaasuu godhatuuf dhibaasuun kun dammas hin godhatu. Damma baxaabbatee bircuqqoodha malee kubbaayyaa laastikiin hin ta'u. Bircuqqoo sanitti guuteeti. Hir'uunis hin ta'u. Isa san haadha manaa hoo qabaate haadha manaa saasa waliin bircuqqoo sanitti damma san baxaabbatee dhibaasuu naqata. Dhibaasuu naqa. Dhibaasuu kana gizee naqu iddoo itti jila godhatu sanitti naqa. Iddoo itti jila godhatu. Oromoon tulluutti jila hin godhata. Malkaatti jila hin godhata. Iddoo isatti dhiyaatu kanarree siidaa ka jedhamu kanattirree jila hin godhata jechuudha. Malkaa fi tulluun waggaatti gizee lama ka qayeedhaa kun immoo ittiinuu gizuma barbaades godhachuu hin danda'a. Dhibaasuu kana godhachuu hin danda'a. Wanni qalatuufi wanni qalatee bilatuufi qalatee wanni bilatuuf Oromoon ayyaantuun waggaa tokko keessa ji'a 12 jira. Ji'a 12 kana keessa ji'ni 10 boona. Ji'ni 2 gannaa mire. Ji'a 10 kana waan xonqaayintuun hojjettee namarratti waan adda addaa hojjetan. Waan adda addaa kana gizee hojjetan kana bila sayyoo bilate qayeessuuf falame. Dhiigni lafa bu'a. Dhiigan lafa fale. Cincaadha samii fale. Wanni bilatuuf. Dhiigni lafa fala. Cincaa samii fala. Wanni bilatuuf. Egaa saniif faloo godhate waan isiin xaartus sani. Ammas Waaqayyos ganna maa godhe? Bona ji'a 10 maa godhe? Bona ji'a 10 kana ka ishiin xaarte ganna ji'a 2tiin harkaa balleessa. Maaliin harkaa balleessa? Mee gizee tokko gizee dhageenyu
Abbootii teenyarraas wanni haaraan tokko alatti yoo argame bishaan itti naqaa jedhan. Bishaan itti facaasaa fuudhina harkaan jedhan. Akkasuma gaa kalafatti facaasan kalafatti olii gadi godhe xonqaayini Waaqayyoon keenya immoo ganna ji'a lamaatiin balleessa. Ka isiin bona ji'a 10 ittiin xaartee namaan balleessitee namaan waan argite godhaa turte sani ganna ji'a lamaatiin harka balleessa. Rooban balleessa. Maaliin balleessa wanta rooba san itti roobeet rooba saniin balleessetti bona san gara magareetti jijjiiree gara caleetti jijjiireet daaraa san gara caleetti jijjiireet Waaqayyoon nu bareecha. Nu bareecha. Isiin immoo xonqaawonni tunuu barri kun dabre kabiraa asaaddasnaa kabiraa qayyarraa jedhan hin beeku isaanis kabiraa qayyarraa jedhan. Kanaaf Oromoon kabilatee ibaasus godhatuuf kanaaf ibaasuun kana akkasi. Mee gara dhumaati irratti egaa isin keessumattuu giddugala Oromiyaa naannawaa Tuulamaa kana keessumaayyuu aadas eenyummaanis ayyaantummaanis kan tursiifame naannawaa kanatti kan irrattis cunqursaa fi dararri hedduun taasifame naannawaa kanatti kanumaan wal qabatee isin egaa bulchiinsa magaalaa Shanoo keessatti waan duudhaa ganamaa sana osoo hin gadhiisin galma qabdan akkuma duudhaa ganamaa sanaatitti ayyaantummaa keessaniin waaqa keessa waaqessitanii hanga har'aatitti waan Oromoo lafa qabsiistanii jirtan osoo hin gadhiisin mee mudannoowwan isin mudatee fi ayyaantummaa keessaniin dhiibban isinirra gahaa ture maal fa'a? Gaariidha. Sirriidha jechi keessanii dhiibban nurras ga'eesi. Dhiibban ga'e jenneeti isin dhiibnesi. Nu tokkichoo duune dhalataan itti aanu hin kaafata. Kaafataa deema. Gadaan hin baddu hin ribxi malee isin hin jedhe. Duudhaa abbootii keenyaa kana nu dur wayira hayyuuti. Hayyuudha. Gadaan keenya duulodha. Warra xaasee rabboo jedhan. Ani zawudeedha zawudee naggasaa naggasaa xaasee rabboo jedhan. Warra duudhaa ganamaati. Warra malkaa tulluuti. Duudhaan abbootii teenyaa sun maa baddi jedhee tanan Waaqayyo bakka irra si kaa'u nabu. Waaqayyo nama hedduu taatee yoo dhalatte tokkollee keessaa gadaate kasaaqee ka duubatti dhokatte san kasii baasu jira. Duudhaa kiyya kana ergan guddadhee hagana ga'e duudhaa akaakilee fi abaabilee kiyya kana ta sababa nafxanyootatiin kabade kana takkaa lamarree ta'u haga humna kiyyaatiin nan deebisa jedhee tanan duudhaawwan kana takka lama jedhee walitti sassaabee walitti qabadhee maammiltoonni hin jiranii namoonni na bira dhufanii hin jiranii namoota kanarraa jaarsolii manguddoon seera dur sirna dur sirriitti beekanii hin jiran isaan irraa qorachaa isaan irraa gaggaafachaa meeshaawwan kana walitti qaqqabee asirrattis galma kana keessattis mul'isuu qabe jechuudha. Maaliifi gingilchaan kunis bade sibiilatti ka jijjiirame qunnaan hin jiru jijjiirame dur ofcoon hin jiru dhagaadha ofcoon dhagaa asis hin jira. Kana aadaa ofii kaafachuun waan keeti. Aadaa ofii kaafachuun waan keeti. Ayyaantuun immoo ayyaantuun aadaaf hin hojjenne. Ayyaantuun gadaaf hin hojjenne. Ayyaantuun jedhamtu. Ayyaantuun jedhamtu si. Ayyaantuu jechuun gadaadha hojjechuu. Gadaa eeguu. Gadaa eeguu. Akkuma duratti isiniin jedhe egaa abbaan gadaa sirna baasa. Ayyaantuun dhugaa eega. Ayyaantuun dhugaa eega. Kanaaf duudhaawwan Oromoo kana irraa haa baratani. Meeshaa tokko asitti fannifte meeshaa dur kana tokko fannifte namni immoo isa laalee tokko ka dabaluu jira takka. Ati gaa asirratti dachii tanarratti deemtetuma ooltetuma abalu kana ta'e jechuu san dhiistee meeshaa tokko lama hoogu as goote seenaa sii ta'a jechuudha. Seenaa sii ta'a. Ka dhalataan itti aanus achirraa barataa dhalataan itti aanus achirraa barataa siifis seenaa ta'a jechuudha. Waa lama qabata jechuudha. Wanni kun yoo asitti walitti qabamee taa'e waa lama qabata.
tokko duudhaa keessii calaqqisiisa lammata immoo dhalataan kee irraa barata sadaffaa immoo seenaa keetu abaluut as kaa'e ka jedhamu sii calaqqisiisa jechuudha. Kana ani gizeen dura dhufee as qubadhu xonqaayii mara naan jedhanii baay'ee na reeban. Baay'ee na reeban. Maaliin gaa'ii namni sheexana caalu maali yennaan nama jedhe. Amaarri amaara caalu eenyu yennaan Oromuma jedhe. Suma keessaa ka amaara caalu jira. Numa keessaa jechuudha. Numa keessaa Oromuma numa keessaa achi deemee jarattu duugatatee kana dhiibantu jira jechuudha. Sa'aatii sanii kana dhiibantu jira. Xonqaayiidhaa si ari'aa jedhanii. Oromoo keenya dhugaadhaa isaan immoo dhiibbaa nurratti gaggeessanii dhiibbuma duraanii san nurratti deebisuuf cunqursa duraanii san nurratti deebisuuf na dhiibaa turan jechuudha bakka kanatti. Ergasii suutuma suutan ofumatti harkisaa Oromoo kana kaan sirna ittimee kaan duudhaa kiyya kana ittimee kaan immoo meeshaawwan asitti walitti qabe ka gadaadhaa kana itti agarsiisee kanneen itti agarsiisee yennaani ummanni garanatti as naa hawate jechuudha. Garanatti as naa hawatee gara kiyya gore malee duraan gizeen qabadhee bakka kana qubadhee gizee teenyu sani kuni xonqaayiidhaa asii ari'aa jechaa turan. Maaliif gaa isaan alaamaan isaanii maalinni cunqursuma duraanii san nurratti deebisuuf ayyaantudha. Ayyaantuun kun yoo taa'iree gadaa guddisa. Sirna gadaa san argata. Sirna gadaa san eega. Sirna gadaa san hoo eege immoo Oromoon kun hin dagaaga hin guddata hoo guddate nurratti guddataadha isaan. Keenyaaf immoo hin galtu. Kanaaf cunqursaan narrattis gaheeti. Baay'ee narratti gahe. Haa ta'uuti immoo Waaqayyo mirga isaanii nun goone. Kanuma nan qabadhee deeme duudhuma ganama sirna keenya ka ganamaa san ka qabadhee deeme suni nan kennine. As gahe bakka na gahe har'a seerris beeke waraqaawwan ragoota fannifamanii jiran kunoo haga mattaawaa qaban gahutti nan qaba. Amma waa sodaadhus hin qabu jechuudha. Gadaa kiyyaafis gadi bu'ee hojjechuu nan danda'a. Bal'ifadhee jechuudha. Duraan taa'ee tan hojjedhee diriirfadhee hojjechuu nan danda'a. Gadaa kiyyaafis uummata kiyyaafis ani hojjechuu nan danda'a jechuudha amma. Akkasi wanni narra ga'ee jira jechuudha. Mee egaa bulchiinsa magaalaa Shanoo keessatti isin ayyaantuu qofa osoo hin taane gama sirna gadaatiin illee tajaajila kennaa akka jirtanii fi walitti qabaa abbootii gadaa bulchiinsa magaalaa Shanoo akka taatan odeeffanneetti kan jiru. Kanaan wal qabatee keessumattuu haaromsa aadaatiin wal qabatee haaromsa gadaatiin wal qabatee iddoo adda addaatti hanga mana murtii aadaatti gadi bu'uudhaan hawaasni keenya sirna kaleessaa sanatti deebi'aati kan inni jiru. Isinis akka bulchiinsa magaalaa Shanootitti akka durataa abbootii gadaattis hojiileewwan gurguddaa akka hojjechaa jirtan odeeffanneetti kan jiru. Mee kanaan wal qabatee deebifamuu sirnoota durii kanaan keessumattuu sirna gadaatiin wal qabatee iddoo adda addaatti dhiibban ni jira. Isin immoo magaalaa kana keessatti keessumaayyuu dhiibban sanii olii akka jiru dhagahaate kan nuti turre. Mee hanga ammaatitti wanti isin hojjechaa jirtan maalinni keessumattuu gama mana murtii aadaatiin wanti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Egaa gaariidha. Wanni nu hojjenne erga dhufnee bakka kana qubannee iddoowwan Oromoon naannoo kana itti hojjetatan iddoo jila itti godhatu Oromoon iddoo malkaa irreessa itti ba'u gaafa duraa malkaa tokkoon saaqee haga hoonatti malkaa sadi saaqee jechuudha. Malkaa sadii fi tulluu sadi saaqee jechuudha. Fakkeenyaaf Haroon Kormaa malkaa Bilii ka jedhamu bara darbeen deeffadhe jechuudha. Inni daangaa gubbaadha. Daangaa jaraa gubbaadha. Isa san ka akaakayyuu kiyyaati duri irraa fudhatanii abbeeraa kiyya irraa ari'anii ergasii ani bara darbe naa murtaa'eet manguddoon duraanii taa'anii warri seenaa sirriitti beeku dubbatanii aadaaf turizimiidhaan qabadhee malkaa sanis deeffadhee tulluu sanis deeffadhee jechuudha. Irreecha bara darbee malkaa sanittis irreeffadhee tan tulluu sanittis irreeffannee jechuudha. Malkaa saniif tulluu sanis deeffadhee jechuudha. Iddoo dhaloonni keenya immoo fincaadha. Isas malkaa sunis saaqamne malkaa sanis saaqe jechuudha. Malkaa sanis saaqanne malkaa duraanis saaqamis saaqe gara gadoomatiinis immoo gara aadaa keenyatiinis aadaaf turizimiidhaan humna tokko ta'uudhaan
afaan keenya tokko ta'uudhaan waliin hedduu hojjenne gahee hedduu taphadhe gaheen nu taphannes namootuma ummatuma keenya kana asitti jiran kana nu bira xolotiif gizee dhufan waan takka takka fidaa jedheen kaanin gundoo fidaa jedheen kaanin gingilchaa fidaa jedheen kaanin elemtuu fidaa jedheen isaanuma kanarraa walitti sassaabee hanqataa hanqate immoo itinu kanneen akka gaachanaa kanneen akka bokkuu kanneen akka alangee kanneen akka waancaa gaafaa kanneen akka cilfaa gaafaa albee gaafaa isaan hedduudha aadaa jechuun aadaa waa hedduudha inni keessaan ba'anis kanneen akkanaa kana bitee asitti walitti qabee warra aadaa fi turizimiitti galche meeshaa sun herreegamee moodeelli itti muramee jira 87 moo 77 akkasi meeshaa sun gatiin isaa moodeela itti mureetan asii aadatti galche jechuudha meeshaa san meeshaawwan dur itti fayyadaman kanneen akka distii shaayilaa kana dur kan itti fayyadamanii distii shaayilaati ka lixiis itti bukeeffatan distuma shaayilaa kana waadatii jedhaniin isaa waadatii saaniiwwan amma baala kidaaniin kun hin jiru gizee san xaabee jedhanii isa suphee irraa hojjetan faararraa isa sanis hunda isaa bitee haga foo'ucoo dhagaatiin ga'utti fuudhee aadaaf turizimiitti galcheen jira galchee bulchiinsa fi magaala kanaati fi dhiyeessine galchee kenninee fi achitti immoo itinu gaafa isa galchinus waa silaa dubbachuu qabu dubbadhee tan achiin ga'e isaan biraan waan dubbatamuu qabu dubbadhe wanni dubbatamuu qabus ilma tokko erga fidanii mana siseessisan akkatti guddifatu abbaan beekaa mire abbaan beekaa akkatti guddifatan fidee manaan ga'ee fi manaan isinii ga'e ergan manaan ga'e immoo manaan ga'uun kun galmuma kana keessa akka taa'uuf himuuti hin jedhe galmuma kana keessa akka taa'uuf himuuti tokko irraa laaltanii akka barattaniif lammata immoo namni kun erga hagana tattaafatee nu yoo hagamta akka tattaafachuu qabna jettanii ofii keessanii of gaafattanii ani ergan hagana hirmaadhe ani erga sirna gadaa keenya hagana deebisee hagana asitti walitti qabee isinis kanarraa laaltanii kana yala duubatti hafe kanarraa hafe as keessa laaltanii kaafe sana asitti guutuu qabdanii jedhe asitti guuttachuu qabdanii asirraayis barachuu qabdanii namoota keessanirraayis immoo meeshuma tokko fiddanii asitti walitti qabdanii nuufis seenaa ta'aa ka itti aanu dhalataa itti aanuufis immoo seenaa ta'aa saniif meeshaan kun asumatti galee asuma taa'uu doon ta'in irraayis hin barattanii irrattis hin guddifattanii deemtan jedheetan itti tarakkabe jechuudha kana jechuudha gaheen anas keessatti taphadheen. Ulfaadhaa egaa gama ayyaantummaatiin wal qabatee waan baay'ee turtii gaarii waliin gooneeti kan nuti jirru keessumattuu isin ayyaantuu qofa osoo hin taane ayyaantuu aadaa fi duudhaa uummata kanaa deebisuuf waan ganamaatti deebisuuf halkaniif guyyaa hojjechaa jirtan ta'uu keessan iyyaafanneeti nus har'aa kan isin biratti argamne egaa afgaaffii keenya gara dhumaatti finnee waan jirruuf dhumarratti hordoftoota keenya dhaamsa isin qabda yoo jiraattan dhumarratti carraan isinii kenna. Dhumarratti dhaamsi nuu qabnu Oromuma keenyaa dhaaba. Gaangee walaadhiittu malee waliin miitu jedhee Oromuma keenyaaf dhaaba. Oromoon keenya kabaatu odoo hin dadhabini kabaatamu dadhabaa. Lafti nu hin dadhabne dachiin Oromoo bareedduudha. Dachiin Oromoo guddoodha. Dachiin Oromoo guddoon tun dachiin Oromoo bal'oon tun kan nu hin dadhabne dhugaan teenya kanuu galte irratti wal lolan irratti dabarsanii wal kennan Oromumti keenya osoo Oromoo ta'u fakkeenya paartileewwan siyaasa keenya amma maal keessa jira hunduu maalitti jira aangoo irratti wal lolan aangoo qabachuuf warreeban kun egaa maal agarsiisa kun maal agarsiisa olaantummaa mataa isaa bichaa guddifachuu agarsiisa malee Oromoodhaaf quuqamee Oromoodhaaf hojjechaa jira hin jedhamu. Hojjechaa jira hin jedhamu. Oromoof yoo quuqame Oromoodhaaf yoo quuqaa ganamaa san Oromoon kun waa hedduu keessa darbee bakka kana gahe. Du'eesi odoo ajjeefamu odoo qaxaqqatamu odoo lafa alatti hidhamu bakka kana gahe. Erga bakka kana gahe immoo Oromoon kun dhugaa waaqaa erga immoo
bootaa kana erga qabatanii sirni keenya kunis ta'uuf duuba deebi'e kun nu dacha'etti isaan immoo aangoo irratti wal fixaa jiran. Aangoo ana qabataatti siyaasa qabanii yookiin immoo beekumsa qabanii walirratti deemaa jiran jechuudha. Gingaa kamiidhamaa jiru immoo ummatuma keenya, ummata xixiqqaa jala jiru, ummata baadiyyaattis haa ta'u, ummata magaalaattis haa ta'u, isaan baratan gaa paartiileewwan siyaasaa kun barate barumsa qabanii gara jalaa loowanii ba'anii hin beekanii ka jidduutti miidhamu immoo fakkeenya rabshaan tokko achi gadittoo ka'e makiinaan hoo hidhame ummatuma miidhama jechuudha. Isaan hin miidhaman barcuma irra taa'ee siree ituurra rafee hoo barbaade asii ala bayeet achi as fokkora. Achi bayeet achi erga immoo Oromoodhaaf erga quuqamee Oromoo keessa taa'ee asumatti hin du'u. Asumatti hin du'u. Asuma taa'ee erga qabsaa'ee erga Oromoof qabsaa'ee asuma taa'ee asitti hin du'u. Achi taa'eet achii walitti naqa. Achi taa'eet achii walitti naqa. Ummata keenyaa dhugaadha. Inni akkas ta'e yoo jedhu ummanni gamaa gamanaa wal fixu. Ummatuma keenyatu walitti garagalee immoo ittiin wal fixa. Kanaaf ani dhaamu paartiileewwan siyaasatis sirriirra hin jiranii nu haa deebi'an, walaa gorfatan, akka walirra jiranii, akka beekumsaa walirra jiranii, akka dhaloota walirra jiranii, walaa gorfatan. Lafti nu hin dadhabne. Dachiin Oromoo bal'oodha. Dachiin Oromoo nu hin dadhabne. Gadaan Oromoo nu hin dadhabne. Gadaan Oromoon itti bahe gadaa hedduudha. Innuu nu hin dadhabne. Numa wal dadhabaa jira. Amma gaa kun hoo kalaallu ta'e karaa ayyaantummaatiinis kalaallu hoo ta'e waan dhaabatu nutti fakkaatu waaqayyumti nurraa dhaabe malee kuni deemee haalli aangoodhaa kun haga balbalaa dhufa. Haga balbalaa hoo jennu Oromumti kunuu gosa hedduu qabaa miire gosa qabaa bara. Amma Oromoon gadaa wal bulchu. Gadaa gadiitti gosaa wal bulchu. Gosaa wal bulchuu miire gadaa sun gadaa san keessaa yoo tokko qabate gosaa warreeb. Gosti sun yoo qabate immoo gosaa gaditti gandaa wal bulcha gandaa warreeb. Kun akkanumatti oduma warreebuu inni dhaaban qabu. Ammas immoo itiinuu paartiileewwan siyaasaa keenya tokko ta'ee afaan tokko ta'anii wal dhiibuu odoon ta'an wal rakkisuu odoon ta'an siyaasa adda addaa walirratti hojjechuu odoon ta'an tokko ta'anii daangaa keenya ka darbamee ka saamame lafa keenya isarratti hojjechuu qaban malee walirratti hojjechuu qaban. Daangaa keenya ka saamame daangaa keenya nu eeganii isarratti nu hojjetanii hanqina Oromiyaa keessa jiru nu guutanii hanqina uummatarra jiru nu guutanii kanneen hanqataa laalanii daangaa lafa teenyaa bootaa dhiibamte san tunaa deebitu jedhanii tokko ta'anii odoo akkasitti reebanii odoo akkasitti wanni jedhaniiti Oromoo wanni cabsu hin jiru. Ofumaa wal cabsa malee Oromoo ammas namni hin cabsu. Ofumaa wal cabsa. Saniif ammas wan dhaamsi ani dhaamu Oromoon tokko hin taane tokko haa taanu. Haga hoonaa harrabaan tokko taane lapheedhaan tokko hin taane garaadhaan tokko hin taane onneedhaan tokko hin taane amma immoo keessan tokko haa taanu. Gubbaarra addeeffachuurra keessa addeeffannee walitti haa deemu. Oromoon tokko haa taanu. Tokkummaan keenya nu haa cimu. Waaqayyo nu haa dhaga'u. Dhaamsi ani dhaamu kana. Ulfaadha yeroo keessan qaalii kanarraa fudhattanii turtiiwwan waliin gootaniif galanni keessan guddaadha. Ulfaadha. Nu galatamaa isinis horaa bulaa isiniin jenna. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN kun ardaa iyyaafannootii. Ardaa iyyaafannootiin egaa har'a kaaba shaggar imaluudhaan bulchiinsa magaalaa shanutti argamuudhaan ayyaantuu isin waliin turtii gochaa keessumaa turtii bal'aa keessa gabbu'uudhaan waa'ee eenyummaa fi maalummaa Oromootiin irra jireessa immoo waa'ee ayyaantummaa isin gahaa turre jira. Egaa qophii keenya har'aa asumarratti kan godhamnu ta'a. Qophii kana yeroo hunda qopheessee isin waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaati. Gama ogummaa kaameraatiin immoo Jaallee Birraatuun waliin turtii gooti. Gama daayirektiingiitiin eebbisaa jiru nu waliin turtii godhee qophiin kun yeroo hundumaa guyyaa fi yeroo isaa eeggachuun karaa foddaa Prime Televizyinii yeroo kana kan isin bira ga'udha. Torban hanga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii horaa bulaa deebana.